Iwan qubee afaan Oromootiin wal qabsiifnee dalagne irratti ergaawwan keenya irratti daawwattooti komii qabaachuu irra deddeebine nu dhaqqabaati ture. Komiiwwan kanneen immoo bakka sadiitti qoonnee qabiyyee isaaniitiin ibsuu dandeenya. Tokkoffaa ergaan qophii keessanii kan qabiyyee qubee afaan Oromoodhaa yaada gar tokkooti madaalawaa miti ka jedhudha. Inni lammaffaan Jimaa Harargee irratti duultanii jirtanii yookiin busheessitanii jirtanii ka jedhudha. Sadaffaan immoo warra kuullee kalaqe kabaja dhoorkitanii ergaawwan jedhan deemaa turanii jiranii balaaleffannaan bal'aanis ture jira dhugaa dubbachuudhaafi. Kana hordofee tuuti qophii kana nuti akka qophii sitoota odeessaaletti dabrees immoo OMN ajandaa kana dubbii ijoo gochuudhaan komii hawaasaa kan dhaggeeffate irraa mari'annee jirra. Ejjennoowwan armaan gadiitiin gadi baanee jira. Tokkoffaa hojii keenya keessatti balaaleffannaa miti nama tokkoyyuu mufachiisuu hin barbaannu. Daawwattootii fi hawaasi keenya kabaja nuu qabu nus hin kabanya akka qabeenya guddaatti lakkoofne jechaadha. Uummata keenya kutaa hundumaa jiru. Lammaffaa kutaan hawaasaa addatti foonee dalagnuuf yookiin balaaleffannu hin jiru. Amantiin addatti foonee balaaleffannuu fi dhaadhessinu hin jiru. Diversity Oromoo giddugaleessa godhachuudhaan diversity yookiin daneessummaa Oromoo amantaa kutaa laga gosaan accommodate goone hammachiifne hojii ogummaa keenya dalaguudhaa ka itti jirru kanas gara fuulduraatti ka itti fufnu ta'a. Addatti immoo hawaasa keenya baha Oromiyaa keessumaa hawaasa Harargeedha. Akkuma kutaa hawaasa Oromiyaa kutaa biroo jiru ni kabanya ni jaalanna. Hojii keenya keessattis dhimmoota baha Oromiyaa ilaallatan yeroo itti biraa hafne hin jiru kanas itti fufna jechuudha. Namni addatti tuffannu yookiin balaaleffannu hin jiraatu. Hayyootaafis ulfina qabna jechuudha. Kanaaf ergaan keenya ergaawwan yookiin qabiyyeewwan keenya qophii odeessaalee qubee afaan Oromootiin wal qabatanii darban qajeelummaadhaan akka nu hubattan barbaanna. Hanqinoota isin mufachiisee ilaalchisee akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti dhiifama isin gaafachuu barbaanna. Ulfaadhaa. Waan addaa harbuu isin qabu Jaaliqii Abrahaam Birruu sirriitti ibsee jira. Nam jaalata yookaan qaam jaalatan koommatuu jedhan. Nam hin jaalan nama dhimma irra hin qabne hin koommatu. Jalqaba irratti waan nu koommattaniif iyyuu ulfaadha uummati keenya. Waan nu jaalataniif kabaj nu qabdaniif nu koommattan malee adoo akka biraan nu laaltanii nu koommattan calliftaniituma dabartanii haaloo nu qabattu yookaan bif biraatiin nu laaltu malee akka waligalaatti koomiinii keessaan baay'ee dhufe namooti gariin poolaayitilu yaada ibsatanii jiranii gariin kamuufiin ibsatanii miidiyaa hawaasa gubbaallee babarreessanii jiranii yaada keessaan dhufes gubbaan maxxanfames cuuf